Namoota yaada isaanii kennan keessaa Saamii Kippeembool Keeniyaarraa akkas jedhan. The world is crying. We are not only looking at Gaza Strip where the Palestinians are. Addunyaan boo'aa jirti. Nuti galoo Gaazaa bakka Falasxinoonni jiran qofa ilaalaa jirra miti. Ajjeechaa Koongoo keessaa, ajjeechaa Sudaan Kibbaa keessaa akkasumas sarbama mirga namoomaa biyya keenya Keeniyaa keessa jiru yaadachaa jirra. Kanaaf nuti mootummaan Doonaald Tiraamp mirgi namoomaa addunyaa guutuu irratti akka eegamu mirkaneessuu irratti caalaatti akka xiyyeeffatu eegaa jirra. Nasraa Abdulkadir Muhaddin Somaaliyaarraa yaada kenniteen. Africa is a continent with immense potential brimming with opportunity for growth, innovation and Afrikaan ardii dandeettii guddaa qabdu, carraa guddaa, kalaqa akkasumas walta'insaan guutamtedha. Bulchiinsi keessan waan hariiroo saboota Afrikaa waliin cimsu keessattuu gama akka daldalaa, barnootaa fi misoomarratti akka hubatu abdiin qabaa jette. Chibuke Ekezezi Nigeeriyaarraa yaada kenneen. We are very glad. We are happy that Donald Trump is coming to power. Thank God for. Baay'ee gammadeera. Donald Trump gara aangootti dhufuu isaatti gammadeera. Akkasumas guddina teknooloojii deemaa jiruuf Waaqayyoon galateeffadha. Akkasuma Elon Muskiif duula na filadhaa tokko keessatti Elon Muskiin argeera. Akka hojjetoota duula filannoo isaa keessaa tokkootti. Kanaafuu sun yeroon hojii jalqabu isa gargaara. Yoo konkolaataa humnaa aduun hojjetu sana hunda oomishuu danda'an beektaa teknooloojiiwwan dhala namaa gargaaruu danda'u. Wantoota nu barbaannu keessaa kunneen akka dhufu ni eegna. Kanaafuu nuti Afrikaanotas jirruu fi jireenyi salphaa akka nu ta'uu fi isatti amanna. Akka inni kana taasisu amantaa irraa qabna. Ames Karanja Keeniyaarraa yaada kenneen. Now I hear your agenda is to make America great again. That's a Ajandaan keessan Ameerikaa ammas guddoo taasisuu akka ta'e nan dhaga'a. Sun ajandaa gaariidha. Tarii Ameerikaa ammas guddoo gochuun akka danda'amuuf ammas addunyaa fi keessaa qabaachuu akka danda'amu sitti himuu nan danda'a. Karaan Ameerikaa deebistee guddiftu tokko baasii jireenyaa hir'isuudha. Ameerikaanonni nyaata akka bitachuu danda'an gochuudha. Lammiilee keenya waliin daldaluudhaan Afrikaanota waliin daldaluudhaan Ameerikaa ammas guddoo taasisi. Kun taanaan nuti bu'aa argannaa uummanni keessanis mi'a gurgurtaa bitachuu danda'a. Grace Kamau Keeniyaarraa akkas jetteetti. We wish to urge him in his quest to make America great that he waan isa gaafachuu hawwinu Ameerikaa guddaa gochuuf carraaqqii taasisu keessatti Afrikaa deeggaruu itti fufuu isaati. Kunis karaa sagantaa kan akka misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaan qabdu yookaan USAID'n hojii gaggeeffamaniin Afrikaa baay'ee waan gargaaranii fi sadarkaa jireenya uummata Keeniyaa fi uummata Afrikaa fooyyessanii jiru. Kanaaf akka itti fufu hawwinaa jetteetti. Abdirrahmaan Robalee Moqdishoorraa yaada kenneen. President Trump, I urge you to recognize the immense potential of Africa. President Trump dandeettii guddaa Afrikaa keessa jiru uummata ishee qabeenyaa ishee fi carraa ishee akka hubatu ni gaafanna. Afrikaan michummaa United States barbaaddi garuu tumsisuun wal kabajuuf wal qixxummaa irratti ijaaramuu qaba. Yoo Ameerikaan ijaarsaan bobba'uu dadhabde saboonni Afrikaa humnoota biroo irraa deeggarsa argachuun dhiibbaa Ameerikaa hir'isuu danda'a. Ameerikaan Afrikaaf Somaaliyaa haqummaa fi wal qixxummaan akka ilaaltu nan gaafadha. Wal wajjin hojjechuun bu'aa gammachuu guddisuu dandeenya. Esther Chenwe Nigeeriyaarraa akka jetteetti. You should stop illegal immigrants coming to the country. You should try and make America be great the way it was. Godaantota seeraan ala gara biyya isaatti seensisuu dhaabuu qaba. Ameerikaan akka kanaan dura turteetti guddaa akka taatu yaaluu qabaa jettee jirti. Hawira Watanwari Keeniyaarraa yaada kenneen. I look forward to more friendly business terms. Haala daldalaa fi imaammata daldalaa caalaatti michooma qabu. Bulchiisa kanarraa biyyoota Afrikaa keessattuu Keeniyaaf keessumaa oomishaalee alatti ergaman Keenyaaf fayyadu hawwiidhaan eegganna. Kana malees akka salphaatti viizaa kennuuf caalaatti immoo
namoota barnoota dabalataatiif deemaniif kennu sababaan isaa xiqqoo muddamsuu waan qabuuf jechuu kooti. Sayid Naabaadooms Moqaadishoo Somaaliyaa irraa akkas jedha. The elected president, you are a businessman and we hope this time you will consider... Pirezidaantiin filatamte ati nama daldalaa waan taateef yeroo darbe caalaa yeroo kana akka gaariitti ilaaltee Somaaliyaa keessatti investmentii akka yaaddu abdii qabna. Deeggarsa Ameerikaaf daldala Ameerikaa Somaaliyaa keessa jiru nu barbaachisa. Pirezidaantiin filatame kun dursatti kennuudhaan egeree keenya irratti dhiibbaa akka uumuu fi baay'ee walitti dhiyeenyaaf michooma akka qabaannu abdiin qaba. Dhumarrattis Naayijeeriyaa irraa Blessing Inoghuekean akka jettetti. I believe he will come in and work in the United States of America. Innis seenee United States of America keessatti hojjetee bakka fooyya'aa akka taasisu nan amana jetteetti.